Jirta? Maal miti yosi wallaalee mimarraa lamaa sadi dhufee kaleessallee deeme rifeensa akkam goote sa? Rifeensa akkamiin godheem? Rifeensi bareeduma ta'e xiqqishuma soo dheeressiteera dansaadha. Barama maruma gabaabbateera. Maa kalee diimaa mi'arra hin jijjiirte. Seenitti haadhatu jirta saruko. Har'a nan diimesse. Kaleessa diimesse. Kan wayya kana wayya moo sana wayya? No. Kana wayya. Bar kaleessa immoo akka tokko taate fuulaa wasi fakkaate bar maraatti wayii fakkaata kalee. Dhugaa. Ayyaa godheeni. Garuu akkaawuntii guddaan dhufee namni isheen irra godhee yoo laalu biiftuudha namni koggaa jedhee laalisi. Rifeensa diimeeffattee asirra teetti kun. Amma akkana bareeda laala. Maashaallah. Akkana dansaadha. Akkana wayya bar. Maaki godhu akkana wayya jechuun suni maal fuuluma fuulli kiyyas mataanis uffanni kunis wal fakkaata. Wal fakkaate namni kan wayya bareeda. Akkamatti nagaaraami dalagaan akkam. Akkaawuntii biraa banadhu siin hin jennete akkaawuntii kan akkam balleessine kaa booda akkanatti hin boonye. Qaba. Xiqqoo takka banadde garuu laayifii kana galchuu de malee. Duraan laafiin seenneen. Oye. Laayifii na galchuu de waasan beeku bakka itti nama galchaffaa banuuti. Jechuun kan dhaqee walakka isaatiitiif hin banamu baraga walakka isaatiif bantee yeroo sadi banta beekte. Yeroo sadi bantee walakka isaati lakkaya saniin booda sii bana malee hin banamu. Bakka gastii sii fiduu hin danda'u. Hin jiru bakka gastii namaaf fiduu naan. Amma laayifii banteetuma lafa keessee biraa deemta kan walakkaa isaatii ni nuutu raayitiitti kenna saniin booda sii sirraa bakka hin gastii. Oduu dhiibsita. Mee agabbaasitu na gorsaa ofii keetti koof hin gorsine. Sammee. Kun ishee wajjin. Beektu anuu kaleessa wallaalee barra. Wayne balacha. Akkam nagaa kana gastaa bichoo. Booda. Jeppa akkam nagaadhaa. Nagaa keessanii. Jirtanii. Gaafa guyyaa 26 ji'a kana malee jechuun gaafa guyyaa 16 maayii guyyaa 16 tapha beellama qaba. Beeksisa naaf hojjedhu ishee. Manni geemi taphate ana eenyu na taphachiisa. Ani sana mala dhufne. Beektu. Beeksisa hojjechuu baattee na wanyaan akkasii qofa qaba. Waliin dhiyeessinu. Akkam oolte akkanatti irra bareedda ishee. Boona ati fooloo manarraa kaafatte. Akkaawuntii biraatiin bari Habiibi kun kan biraatiin kaafanne. Okay kun yaaraadha. Yoon fooloo na goote yibbo. Maa tokko hin beeku ani tiiktookii kamiin akka ta'e hin beeku mana asliititti fooloo irraa qabna turre. Kana narraa kaafte. Amma fooloo si godheera. Ijoollee warra jiran kanneen akka qabaa hundi keessanuu fooloo godha akkaawuntii kana kanaa wal arganna ammachi. Fooloo godha. Dhiirtiyyeedha keessa kan siin jedhe. Beektu goomana asitti shaarjettiin fichisis ta'e inni ergita ammatti. Ammatti ni ergama. Amma biyaansi sa'aatii akkas 6-7 irratti. Anna nagaa waan ijoollee hojii kana lakkoofsa barreeffatan kun warra meeshaa bitachuu barbaadan warra lakkoofsa barreeffatan nan gashaa kan nyaatti raawwattu. Oolmaa dhoko. My brother.
ሲዝምጂ ታብታብ ቆይ namni kun hunda sirra taa'e maannaa hojjettu yoo taabtaab gootan mishigiraallee muuca natti mikaano. goommana bicha barbaadda goommana bicha asu goommana bicha chaarjanii Ajumaanii fi shaarjaan yookaan